Sinufta Jesus sababi jirenya Koftan ati nuuf keenya Jesus ati nuuf keenya Sinuf bareden iddoon buufata keenya Sinufta Jesus sababi jirenya Koftan ati nuuf keenya Jesus ati nuuf keenya Jirenya kakabu si keessa targanne wallaalummaa keenyaan nu isin mi'eeffanne waa'ummaa gooteetta ogummaa ogeessota ati ogummaa keenya nuuf taate gooftaa waa'ummaa gooteetta ogummaa ogeessota ati ogummaa keenya nuuf taate gooftaa sinuuf bareedeen iddoon buufata keenya Sinufta Jesus sababi jirenya Koftan ati nuuf keenya Jesus ati nuuf keenya Sitti waamamuni Koftan nuuf dinqiidha ija keenyatu arge badhaadhummaa guddaa taateetta iddoo gaarii jireenya keenyaaf si wajjin jiraanna bara baraanii taateetta iddoo gaarii jireenya keenyaaf si wajjin jiraanna bara baraanii sinuuf bareedeen iddoon buufata keenya Sinufta Jesus sababi jirenya Koftan ati nuuf keenya Jesus ati nuuf keenya Gara mirgaaf bitaatti kunoo babal'anne hunduu nuuf bilchaate ergaa sitti hirkanne nuuf taa'u kee gooftaa kan ijaan argane hoggansa fuudheedhu kan waaqa isaanii nuuf taa'u kee gooftaa kan ijaan argane hoggansa fuudheedhu kan waaqa isaanii sinuuf bareedeen iddoon buufata keenya Sinufta Jesus sababi jirenya Koftan ati nuuf keenya Jesus ati nuuf keenya
Barcuma didera fama Ugarrachete horin bitama Loltu hidhannoo hiikee kaa'eera Iddoo wayinii boojisiiseera Tiksituun ulee sadidee gate Odoota dhiisee yeeyyitti hidhate Barri kun garaa laloofateera Anu yaa gooftaa eessuman jira Cubbuun nu gidduutti miisee dagaagee ija godhatee namni akkasaa argeen deebi'u itti baay'isaa mana kee keessatti walitti ta'u kiyyoo badiisaa abbaan barcumaa didee raafamaa dhugarrachetee horiin bitamaa loltuu hidhannoo hiikee kaa'eera Iddoo wayinii boojisiiseera Tiksituun ulee sadidee gate Odoota dhiisee yeeyyitti hidhate Barri kun garaa laloofateera Anu yaa gooftaa eessuman jira Somnaan kuti suneessan dhugaa dubbataa Hawaasa keessatti jiruun jal'ina kanaaf baay'ataa Ergabbaan firdii dhugaa tuffatti haqee lafatti Uummatni kufaa argeen deebi'u beekee cubbutti Abbaan barcumaa didee raafamaa dhugarrachetee horiin bitamaa hiikee kaa'eera Iddoo wayinii boojisiiseera Tiksituun ulee sadidee gate Odoota dhiisee yeeyyitti hidhate Barri kun garaa laloofateera Anu yaa gooftaa eessuman jira Lagatti ijoollee cubbuu horee guddisaa masaanummaatti hojiin Sanaa'or gidduu keenyatti hiddaa godhatee hinaaffaa fidee gargar nu baase mudhii hidhatee abbaan barcumaa didee raafamaa dhugarrachetee horiin bitamaa hidhannoo hiikee kaa'eera Iddoo wayinii boojisiiseera Tiksituun ulee sadidee gate Odoota dhiisee yeeyyitti hidhate Barri kun garaa laloofateera Anu yaa gooftaa eessuman jira Daa'ishee jabsuuf
kaadheen tiksituun onaa ijaamatiin ergaa ilaaleen jaldeedha gochuuf kan ariifatu waan godhuun beeku eenyuree gooftaa inni amanamaan mana kee eegu abbaan barcumaa didee raafamaa dhugaarrachetee horiin bitamaa loltuu hidhannoo hiikee kaa'eera iddoo waayinii boojisiiseera tiksituun ulee sadii deegate hoolota dhiisee yeeyyitti hidhate barri kun garaa nan uffateera anoo yaa gooftaa eessuman jira. Ani sobachuu dadhabeeraati waa'ee ofii koo barri kun garaa na dhokfateera naafi kibboo koo abbaan barcumaa didee raafamaa dhugaarrachetee horiin bitamaa loltuu hidhannoo hiikee kaa'eera iddoo waayinii boojisiiseera tiksituun ulee sadii deegate hoolota dhiisee yeeyyitti hidhate barri kun garaa nan uffateera anoo yaa gooftaa eessuman jira. Waaqayyoon beekuu turre erga deemnee bara dakkoofnee maaloo yaa gooftaa amma deemna akka kanatti badiisa Sodoomii cubbuu Gamoora nu oolchi ati abbaan barcumaa didee raafamaa dhugaarrachetee horiin bitamaa loltuu hidhannoo hiikee kaa'eera iddoo waayinii boojisiiseera tiksituun ulee sadii deegate hoolota dhiisee yeeyyitti hidhate barri kun garaa nan uffateera anoo yaa gooftaa eessuman jira.
Rakkanas bal'inaas yemmuu isaatti immoo
keessa gara kooti mootetta booda gaarummaa kee maalan deebisaare si gooftaa jaalala keetiin keessa gara kooti mootetta ana jaallachuun kees naani baa gooftaa koo hojii keet guddaa gammadeera garaan koo ana jaallachuun kees
isa hin fageessina. Sagaltamii sagal gara gubbaatti seem tokkitti ishee badee barbaadee deebisee ilaaluu barbaada mana isaa keessatti gooftaan isheennisu akka namaa miti. Isa jilbisaa laafee labeensa yo